Ashama kafune kabajamtoota fi hordoftoota keenya akkam jirtu. Deebinee dachaanii jirra. Nagaa keenyaas nagaa keessanii. Wanti dachaanii dhufneef viidiyoo kanaan dura waraabnee isin gadhiisuun keenya ni yaadatama. Kanaafuu yaada isin kennitan irratti waan tokko tokko dubbachuudhaaf. Kanaafuu angas nama sagantaa keenyaatti akka nu hordoftan kabajaan isin gaafanna. Okay, ashama harka fuuni. Kabajamtoota fi hordoftoota keenya. Har'a kunoo deebinee isiniif dhufnee jirra jechuudha. Caaltuu hojii. Akkam jirtu nagaa keessanii? Waan an jedhuuf qopheeffadhe isitu na jalaa xumure jechuudha. Kanaafuu akkam jirtu nagaa keessanii baga nagaan jiraattan. Bakka jirtan hundattuu nagaa Rabbii isiniif haa ta'u. Kan dursinee isin galateeffachuudhaaf iddoo kanatti dachaanee dhufnee jirra. Video dura isin maxxansine irratti yaadota garaagaraa baay'ee tokko waan nama boonsu jechuudha kan isin nu barreessee jirtan akkasuma laayikii fi waan garaagaraa yaada babbareedaadha wanti kan isin nu barreessan. Kanaafuu yaada san irratti jecha tokko tokkoo fi waan isin nu barreessan irratti yaada keessan nama gaafii nu gaafatee jira waan garaagaraa waan baay'ee waan nu gaafataniif san irratti waan garaagaraa wajjin laalla jenneetiin dachaanee dhufnee jirra. Egaa hanga dhuma sagantaa keenyatti akka nu wajjin turtan kabajaadhaan isin gaafanna. Amma kanatti aanu yaada keessan. Yaadni isin nu kennitan keessaa kan baay'ee na gammachiisas jira kan baay'ee na rifachiisas jira. Egaa kabajamtoota keenya har'a wanni iddoo kanatti arganne yaadota garaagaraa nu barreessanii jirtanii galatoomaadha. Yaadota isin nu barreessitan kanneen keessaa tokko tokko kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Okay, yaadota tokko tokko dubbisuudhaaf asitti dhiyaannee jira jechuudha. Sekarang ada tujuh besar di mana simpan itu kita gatu gendis. Ya, wata kan gatu malta saya. Wani anak tu bisa gata. Dugara bingat wanta gua asra berra. Dira dubartin beres hunda kata kan dage fitu ya fitu. Wan sifin tanah di bawah. Dage kawan ay dage fitu kan nggak jira kata ya mata. Foto kayak sangat. Tak kayak sangat kun atille asikira diru anda bisa. Kanaafuu maal jedha mucaan tokko garuu itti illee nan himin jedhee jira. Mucayyoo gurbaan kun badaadha siif hin ta'u. Itti hin heerumin hadaraa kun mucaan si horatu. Si malee jaartii afur qabaa wayii kasaatti garuu itti nan himin jedha. Hai namni akkana namni gaariin akkuma jiru namni badaallee jira. Kakalees itti miila akkana qaba. Koomentii yeroo nu barreessan koomentii gaariin akka jiru badaallee jira jedhee si himee kanaafuu namni kun nama akka aniifatu wajjin jiraanne nama feene jechuudha. Okay, namni akkaan nuun jedhee asirratti nu barreessi kun akkuma namni gaariin jiru namni badaanis jira. Nama jireenya kiyyaaf keessii akka aniifisii wajjin jiraannu nama feene ta'uu danda'a jechuudha. Akkuma namni gaariin jiru namni badaanis jira hangaruu dhiifamu wajjin dubartii afur qabaa naan jedhee isitti himee jira jechuudha. Barreessee dhaggeeffattoota kiyyaaf illee ibsee jira jechuudha. Kanaafuu namni kun nama jireenya kiyyaaf keessii adda diiguu barbaadu jechuudha malee osoo jaartii afur qabaate maal godhame maal godhaati isii fudhame. Garuu dhaggeeffattoota kiyyaa dhiifama naa godhaati. Warroonni yaada gaggaarii naa kennan baay'ee galatoomaadha. Namni ammoo anaafis wallochisuudhaaf asirra baatanii koomentii garaagaraa barreessitan dhiifama akkanaa gootan asumaan kabajaan isin gaafadha jechuudha. Namni yaada kana nu barreessite baay'een si galateeffadha. Sababbiin isaallee namni tokko yeroo baga gammaddan maashaallah nuun jedhan ati immoo icciitii isaa naa himuu keetiif baay'een si galateeffadha. Kanaafuu namni yaada akkasii qabdan sodaa tokko malee jabaatanii nu barreessuu qabdan. Baay'ee si galateeffadha. Namni yaada akkasii qabdan ammallee ilmaa dabalanii nu barreessuu qabdan jettaani. Hayi atama nama koomentii si barreessi amantamu ana jaartii kasi fuudhu kana hunda. Ani yaada uummataa amana. Ati tokkicha uummanni waan si beekaniif yaada uummataa amana. Hayi akkamiin yaada uummataa ana si fuudhee jaarsa kan keer uummata biyya biraa fakkeenyaaf Ameerikaa, Awurooppaa, Awustiraaliyaa biyya iddoo adda ta'anii nu daawwatanii yaada nu barreessan akkamiin amanuu dandeessan? Akkamitti namanne yaada uummataa? Namanuu qabna yaada uummataa. Osoo uummata namanneeti maal gochuu miidiyaa irratti dubbanne? Suusiidha jaartii. Namni garuu namni amananiif namni amanis ni jira. Tarii ta'ee namni kun nama si beeku kan dura si jaalatee ati diddeeffamu ta'uu danda'a. Nama akkana akkamitti amanteeti yookaan namni kun
mucoo amma si barsiisu dhiiraa miti dubartiin. Dubartiin tun yookaan ana jaalattee anaaf si adda baastee ofiirratti hirmuuf waan akka dubbachuu dandeessi. Akkamitti osoo waan beekin adda osoo hin baafne akkamitti waan akka haasoftu taate. Ati dhugaadha yoo dubartoota afur qabaatte ammuma dursitee natti muqoodha. Yoo garuu waan na dhoksu taate uummata keessaa ceetiin akkanumatti ba'a. Yoo osoo ati na dhoksitu garuu dubbiin kun dhugaa taate beekadha. Okay, amma immoo gara yaada itti koomitii dura isin dubbisnee yaada irratti kennee jirra. Amma gara koomitii itti dabarra jechuudha. Yaada itti isin dabarsina Adaamaatu Alf Mabruuk lama taajisa sadi taakaan jedhee jira galatoom jennaani. Hoomaa maashaallah jettee jirti baay'ee galatoom yaasittu maashaallah jedhee jira baay'ee galatoom jennaani. Fedhiin koo jannata maashaallah tabarakallah jedhee jira baay'ee galatoom horaa bulaan jedhee jira. Baay'ee galatoom jennaani Leelaa Gadaa maashaallah baay'ee gammadan shaayii jettee jirti. Baay'ee galatoom jenna. Okay, yaadni ittaanu amma life is life gaafii nu gaafattee jirti. Gaafii isiin nu gaafatte kana amma isiif dabarsaa jechuudha. Yeroon amma akka isiiti. Erga nu gaafadha jettanii eenyu dura xabbasee? Akkas jedha nama dura xabbasee hin beektu. Nin beeka abbaa dura xabbase hatummaan immoo uummataaf. Maal ati yoo himte hoo maal dirqama ni qabaatu ati maal dubbattu? Maani waan dubbannu atillee uma beektaa atillee dubbadhu. Erga immoo sodaatte kan dura na xabbaseessa. Kan dura na xabbaseessa? Maa sobda garuu kanatti? Hai jaraan dhageeffatina namni dura hirriba dura orgee nyaata dhuu dura orgee isiidha. Kan ammoo immoo irraa gani ba'a. Immoo irraa gani ba'a? Immoo maal ragaa si ba'a? Ati dura na xabbasuute. Kan ammoo waan hin taane fitte. Anaayis ati dura na xabbasuu kee Facebook ragaa naaf hin banaallee yoo akkas waan hin taane. Amma anas xabbase jechuu barbaaddeere? Maal jechuu barbaaddeere bar duruu jedheeyyu maa waaqachuu daree? Inni sobuu barbaadeet garuu dhugaa jirtu immoo isuma na xabbase. Okay, erga jette haa ta'u garuu gaafii amma isiniif dhiyaatee akkana wal mormu turre kanarratti amma gara deebii yoo oguu deebinu anaaf isin akkitti wal barre iimoo fi feesbuukaa jettanii gaafii nu dhiyeessanii turtan jechuudha. Deebii kanaaf nuti karaan irraa wal barre iimoo feesbuukaa lubisuu taane firmarraan wal baranneeti akkasitti anaaf isin walitti dabalamne jechuudha. Deebiin gaafii kanaa isa kana. Okay, akkasuma kan amma isin deebisne gaafiidha. Yaada keessaa immoo namni tokko maal jedhee nu qaanqeetu maal jedhee nu barreessee jira. Baay'ee gammadde garuu mucaan kun siif hin ta'u biyyatti jaartii sadii fi ijoollee torba qaba. Ollaa keenya wal beekna inni immoo obboleetti waan qabuuf akka ati miidhamtu hin barbaadu. Hadaraa ittiin himin keessaa naaf barreessi telefoona kiyya siif ergaa yaa caaltu ati baay'ee miskiina fakkaata guyyaa tokko eessatti wal agarra. Iciiti hunda siif himaa jedhee nu barreessee jira jechuudha. Namni kun dhaggeeffattoota keenya namni kun anaafisi walitti fuudhaa jiramu anaafisi adda baasaa jira jettanii mee yaada har'a yaada naaf kenna. Mee amma dhaggeeffattoota keenya garanumaan gara yaada namicha kanaatti yoo deebine yoo isin nalaaltan mee annama nama ijoollee torba qabu fakkaadhaan isinummaa yaada kenna. Yaada isin yoo na kennitan yoo isin yaada kana dhugaa dheettee na kennan isin irraa ni fudha. Garuu namichi kun namichi kana wal beektanii kan nama isii jaalatee kana dura dhabee jiru yoo ta'e malee namni nagaa akkana jedhee koomentiin barreessu. Nama ijoollee torbaa fi jaartii sadii biyyaa qabaa jedhee kana wajjin ammoo anaafatti wal garree guyyaa tokko wajjin haasofnaa jedhaan. Mee kun isin yaada karaa maal jettu? Namichi kana wal beektu amma dafinetti. Daf kootu nyaatta biyyee nyaata. Maaf biyyee nyaataree dhugaa hime qaanqee koo galatoomne. Namichi dura dubbate immoo jaartii afur qaba qaanqeen immoo jaartii sadii qaba tokkommoo eessatti irraa hambistee qaanqee. Tokkittii sana yoo itti guutte dubbiin duraa sun dhugaa ta'uuf deema. Maaliif tokkittii sana bakkuma barbaadite itti guute. Itti guute jettaan isa amma akkasiin jiru qaanqee nama itti guutuun hedduuti. Takkittis anummaa yoo fuudhee itti guute wayina taartara. Ani yoo minti guddiin jedhati immoo duraan itti guuttee jirta qaanqeetti yaada kenne malee siif miti. Okay, dhaggeeffattoota keenya gaafiin keenya kan itti aanu kana fakkaataa maal jedha isin ijoollee eessaatii jedha.
Ani Shawaa Lixaati. Okay, isin akkuma jettu godina Shawaa Lixaati, ana immoo Arsii Lixaati. Dhaggeeffattoota keenya baay'ee galatoomaadha waan nu faana turtaniif. Amma kana dura gaaffilee garaagaraa isiniif dubbisaa ture, amma immoo gara yaadaatti isin dabarsa jechuudha. Faatuma maashaallah jetteerti, Leelaa maashaallah jetteerti, Aliimaa obboleettii Marruushoo Timoo isa fakkaatti, Safwaan fakkaatti jettee jirti. Okay, namoonni baay'een namoonni tokko tokko koomentii gara nama 7-8 ni gaha. Mucaan tun obboleettii Marruushooti yookaan Safwaan jedhaa jiran jechuudha. Obboleettii illee waan taatu namni akkana uumamaan jira bire rabbi akkanuma nama wal fakkeessa. Namoonni baay'ee obboleettii Marruushoo naan jettee gaaffii na dhiyeessuu jirti jechuudha. Sanimmaa meeganaa waan itti ilaallu ta'a jechuudha. Karimaa maashaallah jetteerti, jaartitti baay'ee bareeddina jettee galzoomsi jenna. Ummukaanus horaa bulaa jetteerti, Samiira Adii maashaallah jetteerti. Akkasuma Imaan maashaallah jetteerti. Isiinis mucattiin tun Marruushoo fakkaatti naan jettee jirti. Muhammad maashaallah jedhee jira. Miliyoon dhaloonni keessan eessa garuu akkasuma Oromiyaan biyya koo waliif taatan gaafiin koo isin lamaanuu biyya keessan nuuf himaa dhiifan wajjin jettee jirta. Biyya keenya isiniif himnee jirra. Gaafiin kee sii dhibee jira achumaani. Diinii Show maashaallah mucaan Marruushoo fakkaatti jetteerti isin illeedha. Gara toom jennaani. Egaa hordoftoota keenya koomentiidhaaf gaaffii isin nu gaafattan hundallee yoo xumuruu dadhabne baay'ee waan ta'eef xumuruu waan hin dandeenyeef cinaa tokko isiniif dubbisee jira jechuudha. Kan itti aanu immoo guyyaa itti aanu isinii dubbisaa jechuudha. Akkasuma yaada keessan akkuma amma karaa koomentiitiin nu barreessuu jirtan kana ammas karaa koomentiitiin waan gaaffiilee garaagaraa waan barbaadan akka nu barreessitan abdii guddaa isinirraa qabna jechuudha. Gaaffii garaagaraa waan barbaadan anaaf isin amma akkuma dura isinitti himne jechuudha. Yeroo guyyaarraa jechuun guyyaa 2 yookaan guyyaa 3 booda guyyaa 2 yookaan guyyaa 3 irraa gaaffiif deebii keessan isiniif deebisuudhaaf miidiyaarra waan baanuuf gamanumaan akka nu hordoftan abdii guddaa isinirraa qabna jechuudha. Mush kana qofa osoo hin taane diraamaalee garaagaraa illee qopheeffannee gara keessan dhufuudhaaf waan deebinuuf yaada keessan akka nuuf kennitan abdii guddaa isinirraa qabna. Atoo yaada maal qabda yaada qabdu dabarfadhuutis dhaggeeffattoota keenyaaf. Laa dubbachuu barbaadu inni dubbata xumureera. Kana caala waan hin dubbadhu waan hin qabneef nu hordofuu keessaniif galatooma ulfaadhaa isiniin jedha. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya har'a gaaffiif deebii fi yaadota keessan isin dubbisuuf gara kana dhufnee dubbifnee xumuruus baannu tokko tokko irraa isin dubbifnee fi jirra. Amma booda immoo guyyaa biraa kaafes isin dubbisna. Akkuma dura nu hordofuu turtan ammas akka nu hordoftan abdii guddaa isin irraa qabna jechuudha. Akkuma dura karaa koomentii laakii waa hundaanuu akka gaaffii keessan itti fuftan abdii guddaa isin irraa qabna. Kanaafuu baay'ee galatoomaa kabajamaa ulfaadhaa isiniin jenna. Caaltuunis amma akka duraatii miti amma jajjabaataa jirti. Guyyaa duraarraa har'a bareeda jirti. Kaarra irra immoo bor kana daran akka jabaattu abdii guddaa qaba. Kanaafuu akka nu hunda akka jajjabeessan abdii guddaa isinirraa qaba. Kabajamaa ulfaadhaa horaa bulaa. Nu hordofuu keessaniif galatooma.